Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed hojjettoota mootummaa miindaa gadaanaa argataniif daballii dhibbeentaa 300 taasifne jedhan. Liyaa Taaddasee qindeeffattee jirti. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed hojjettoota mootummaa miindaa gadaanaa argataniif daballii dhibbeentaa 300 taasifneerra jedhan. Dr. Abiy Ahmed imaammata diinagdee haaraa hojiirra oolchan ilaalchisuun ibsa bal'aa yeroo kennan haaromsi kun barbaachisaa waan ta'eef malee hadhaadhas jedhaniiti jiru. Sababa haaromsa kanaan kutaan hawaasaa miidhamuu jira kan jedhan Dr. Abiy kana wal madaalsisuuf mootummaan hojjettoota mootummaa miindaa gadaanaa argataniif daballii miindaa akka taasise himaniiti jiru. Haaromsa hiyyeessa miidhuu hin hordofnu jennee qaamolee adda addaa waliin waan marii gochaa turreef bu'aa gaarii arganneerras jedhan. Haaromsa kana kan adda godhu harka qalleeyyii irratti waan xiyyeeffatuuf haaromsa kanattis callisnee hin galle jechuun dubbataniiti jiru. Hayyoota addunyaa hedduu waliin irratti mari'anneerra kan jedhan Dr. Abiy haa ta'u malee haaromsi kun namoota ulee guddaa rukutus qaba jedhan. Warra kontiroobaandii hojjetan miidha. Gatiin doolaara gabaa gurraachaa fi baankii yeroo wal fakkaatu gara itti daldala kana geggeessan hin qaban jedhan. Itti dabaluunis haaromsi kun hojjetaa mootummaa miindaa gadaanaa nyaatu baay'ee waan isaan miidhuu danda'uuf daballii miindaa taasifneerras jedhan. Hojjetaa mootummaa miindaa xiqqaa argatuuf miindaa argataa turan irratti dhibbeentaa 300 daballe. Kun argamee hin beeku. Warri miindaa ji'a birrii 25,000 ol argatan ammoo yeroof nuuf turaa jennee jirras jedhan. Kanaafis baajata dabalataa birrii biliyoona 90 akka isaan gaafatis himaniiti jiru. Dr. Abiy daballiin miindaa kun yoom akka eegale yookiin yoom akka eegalu waan ifatti dubbatan hin qaban. Haaromsi biyyoota kaanii harka qalleeyyii irratti kan xiyyeeffate miti kan jedhan ministeerri muummee kan keenya garuu rakkoo harka qalleeyyii qoodachuun isa jijjiiruu irratti waan xiyyeeffateef dinqisiifannaa hedduu argateera jedhan. Ameerikaa, Baankii Addunyaa, IMF fi kaanis haaromsa Itoophiyaa kana simachuu ibsaniiti jiru. Yeroo filannoof waggaan tokkoo fi walakkaa nafutti murtee akkasii murteessuun ulfaataadha. Kana kan murteessitu yoo dhalootaaf yaadda ta'edha malee filannoon osoo dhiyaachaa jiru murtoo akkanaa fudhachuun ni ulfaatas jedhan. Dabalataanis dhaabbilee callisanii daballii sharafa alaa dhagahuun gatii dabalan ni saamsina jechuun dabalataan mootummaan deeggarsa bittaa boba'aaf taasisu akka itti fufus himaniiti jiru. Dr. Abiy waa'ee riifoormii kanaa yoo dubbatan nuyi humna bittaa birrii Itoophiyaa gadi hin kuffisne gabaa wal fakkaataa keessa galchine malee jedhan. Haaromsa diinagdee Itoophiyaan raggaasifteen gatiin sharafa doolaaraa fedhii gabaan akka murtaa'u erga ta'ee guyyoota muraasa keessatti sharafni doolaara baankileen hojiirra oolchaa jiraniin doolaarri tokko birrii 55 irraa ka'uun birrii 85 oliin hanga sharafamutti gaheeras jedhanii jiru. Tarkaanfii sharafa irratti baankileen fudhachaa jiran sirrii akka hin taane himuun hojii dabalataa akka gaafatus dhaamaniiti jiru. Itoophiyaan riifoormii kana hojiirra oolchuu irraa kan ka'e dhaabbileen liqaa kennan akka baankii addunyaa fi IMF liqaa yeroo dheeraa deeggarsaa fi liqaa irra jiru kaffaluuf kan gargaaru waliigalaan doolaara biliyoona 16 ol kennaniirus jedhan. BBC wabeeffanne.